Yesuusiin nagaa Waaqayyo hunduma keenyaaf haa baay'atu. Yeroo kana sagalee Waaqayyo laphee koo irra kaa'een isinitti dubbachuuf gara kanattis ba'ee jira. Kutaa laphee koo irra jiru keessaan isinii dubbiseetaniini maaliif akkan dubbachuu barbaaden irratti tokko ishee Waaqayyoon kadhachuun barbaada. Waaqayyoo karaa tokkos karaa lamas in dubbata akkuma jedhu sagalee Waaqayyoo namni hubatu yoo jiraate akkuma jedhu kallattiiwwan garaagaraan sagalee Waaqayyoo dubbatamuu danda'a. In dubbatamaa jira. Garuu Waaqayyo waan jaallateef waan barbaade karaa nama barbaadeef karaa isa fedhee dubbata waan ta'eedhaaf kan dubbachiisu Waaqayyo yeroo ta'u namni dubbatu immoo isa dubbatu sanaatiin in eebbifama. Inni dhaggeeffatus dubbii Waaqayyo eebbifamaa ta'a. Kanaaf jecha sagalee Waaqayyoon daqiiqaa muraasa isinitti dubbadheen kallattii maan kadhachuu jaalladha. Sagalee Waaqayyo keessaati mootota isa duraa 18 lakkoofsa 1 kaasee amma 3tti nan dubbisa akkas jedha maqaa Yesuusiin guutummaa isaarratti garuu daqiiqaa muraasan dubbadha. Eeliyaas yeroo dheeraa erga achi ture booddee waggaa 3f dubbii Waaqayyoo garaa isaa dhufee dhaqiitii Ahaab mootichatti mul'adhu ati immoo lafa irratti bokkaan roobsaa jedhe. Eeliyaas kana irratti Ahaabitti mul'achuudhaaf in dhaqe. Yeroo kanatti beelli Samaariyaa keessatti baay'ee cimee ture. Irra deebi'een dubbisa maqaa Yesuusiin. Eeliyaas yeroo dheeraa erga achi ture booddee waggaa 3ffaatti dubbii Waaqayyoo gara isaa dhufee dhaqiitii Ahaab mootichatti mul'adhu ani immoo lafa irratti bokkaan roobsa jedhe. Eeliyaas kana irratti Ahaabitti mul'achuudhaaf hin dhaqe. Yeroo kanatti beelli Samaariyaa keessatti baay'ee cimee ture jedha. Kutaa kana gaafa laaltan kutaan kun raajii Waaqayyoo Eeliyaastu yeroo biyya lafaarra ture Waaqayyotu raajii godhe isa kaasee Waaqayyotu ayyaana raajummaa irra kaa'eera. Ayyaana Waaqayyo irra kaa'een humna Waaqayyo irra kaa'eetu tajaajilaa jiru. Yeroon kun yeroo rakkisaa ture. Yeroon itti Waaqayyo dubbii kana Eeliyaasitti dubbatee dubbiin kun katabame yeroo baay'ee ulfaataa yeroo baay'ee jibbisiisaa ture. Yerichi yeroo akkamitti gaafa jettan yerootti sabni Israa'el beela'ee beela guddaa keessa jirudha. Beelli saba kana qabu beela akkamitti gaafa jettan beela midhaanii beela bishaanii ture. Waaqayyo karaa Eeliyaas nama Waaqayyoo sabni Waaqayyoon dhaga'uu waan dideedhaaf Waaqayyo wajjin walii galuu waan dideedhaaf seera Waaqayyo irraa waan darbeedhaaf Waaqayyo karaa raajii Elsaayi kana Eeliyaas kanaan waa tokko jedheen. Wanta Waaqayyo jedhe maalidha gaafa jettan gabaabaatti Waaqayyotu akka bokkaan hin roobne godhee jedha. Bokkaan gaafa hin jirre irraa kan ka'e midhaan isin dhibee bishaan isin dhibee. Garuu otoo wanti kun hin ta'in dura Waaqayyo raajii kanaan akka inni dhugaa dubbatuudhaaf akka mootonni Israa'eliif sabni Israa'el dhugaa sagalee Waaqayyootti akka deebi'aniidhaaf Waaqayyo dubbachaa ture. Mootiin bara sanaa Ahaab nama jedhamutu ture. Waaqayyo karaa Eeliyaas raajii kanaa innis gara Waaqayyootti akka deebi'u haati manaasaa Elzaabeelis hojiileen akka isheen deebitu sabni Waaqayyoos gara Waaqayyootti akka deebi'u Waaqayyotu dubbatee ture. Haa ta'u malee garuu sabni kun Waaqayyo naga'uu dinnaan akka jedhe namni Waaqayyo Eeliyaas Waaqayyo waggaa 3dhaaf bokkaan akka roobne akka godhuuf Waaqayyoon kadhate. Waaqayyos Eeliyaasin hin dhaga'ee bokkaan roobuu didee jedha. Waggaan 3 waggaa rakkinaa ture. Waggaa 3f ji'a 6 waggaa beela guddaa ture. Haa ta'u malee garuu erganni waggaa 3 fixee booddee Waaqayyo ammas gara nama wasaa dhufee akkas jedheeni. Barri sun bara dukkanaa ture, bara beelaa ture, bara ari'atamaa ture. Baratti namni waan nyaatu hin qabu ture. Yeroon sun yerootti baay'ee rakkisaa ture. Baratti namni dhalasaa nyaatu, baratti namni udaan gugee nyaatu, mataa harree bara nyaatu ture. Bara rakkisaa akkasii keessatti garuu Waaqayyo raajii tokko erge. Raajiin erge raajii akkamiiti? Raajii masa karaa sabantii Waaqaa cufe banuu barbaadetu Waaqayyo akkas jedheeni. Isuma cufetu Waaqayyodha waan ta'eedhaaf banuu barbaade garuu kan banus kan cufus Waaqayyo karaa namoota isaati waan ta'eedhaaf akkas jedheeni Eeliyaasi. Bara wal falmiin kun ture bara dubbii Waaqayyo sagalee Waaqayyo dhaga'aa jedhee namnis mootonnis warri aangoo qabanis namoonnis hundumtu sabni Israa'elis Waaqayyo naga'uu dide. Waaqayyo kanarraa kan kee bantii Waaqaa cufe. Bantii Waaqaa cufaa ta'urraa kan kee namni beelaan dhume. Erga beelaan dhume booddee garuu waggoota sana gidduutti falmii baay'een ture. Akka Eeliyaas namni Waaqayyo bantii Waaqaa cufe kana Ahaab hin dhaga'e. Gaafa dhaga'u akkas jedheen lafa Eeliyaas jiru hundumaatti barbaachisaa ture. Mootota baay'eetti ergee namoota baay'eetti ergee namni Eeliyaasin hin agarre illee yoonni jedhe kaksiisaa ture baay'ee. Dhuguman agarreetti hin gekkaa ture. Namni Waaqayyo garuu sabni dubbii Waaqayyo waan dhaga'uu dideef mootonni dubbii Waaqayyo dhaga'uu waan dideef yeroon sun yeroo rakkisaa yeroo beela guddaa ture. Har'a gaafa laaltan dachee kanarratti lafa kanarratti wanti ta'aa jiru waan bareedaa ta'e wajji wal fakkaata karaa argamsa hafuuraa gaafa laaltan. Inni baricha beela buddeenaa yoo ta'e bara kana keessas beelli buddeenaa jira.
yookaan achi hongeen jira. Inni har'aa garuu caalaa ilmi namaa dhabee dheebochaa kan jiru nagaadha, boqonnaadha. Wanti baay'ee namni dhabee beela'aa jiru beela nagaati. Nagaan immoo harka Waaqayyootii ba'a. Jechaan dubbachuu barbaadu nan gafaa Waaqayyo akkas jedhan egaa hiika laachuu waan barbaadeef furmaata kennuu waan barbaadeef akkas jedhan Waaqayyo. Bara falmiirra turan, bara wal'aansora turan, otoo waggaan 3 kun bara rakkinaan dhufiin Ahaab wajjin falmiirra tureera. Lagatti olqatti galee taa'e namni Waaqayyo barbaadamaa tureera. Waggoota 3 kanaaf lagatti galee waan taa'aa turee fi mul'achuu hin barbaanne. Waaqayyo garuu akkas jedheen ammaa jedheen raajii kanaan dhaqiitii Ahaabitti mul'isi jedhe. Maaliif Waaqayyo akka inni Ahaabitti mul'isu barbaade gaafa jettan Waaqayyo waa gochuu barbaadeera. Nan amanaa dhuskaatti akkasiin kadhachaa jirtan namoonni Waaqayyo, namoonni garaagaraa amantoonni, tajaajiltoonni, namoonni dhugaatti Waaqayyoon kadhachuu beektan jirtu. Garuu laayinii kanattuu kanan dhufeen akkan dubbadhu keessa koo waan na guuteefidha. Yeroo mul'annu wanti diigamu jira. Sagaleen immoo hojjetaadha waan ta'eef. Namni gaafa namarraa waa ifatu, namni gaafa nama eebbisu, nama amanee fudhatuufis, nama amanee dubbatuufis jijjiiramsiisa tokko hin ta'a. Waaqayyo akkas jedheen egaa mul'adhu jedheeni. Aqiitii mul'adhu jedheen. Kan Waaqayyo mul'adhu jedhe maaliif? Hiikaaf waan ta'edha. Har'a immoo Waaqayyo karaa inni ittiin mul'atu karaa dubbisa, karaa sagalee isaati. Karaa dubbisaa, karaa sagalee isaa mul'ata Waaqayyo. Gaafa dhaloonni ameen jedhee fudhatu, gaafa dhaloonni ameen jedhee Waaqayyo wajjin walii galu, dhugaa sagalee Waaqayyootti walii galu, Waaqayyo hin mul'ata. Gaafa namni Waaqayyo Eeliyaas mul'ate waa tokko ta'e biyyicha irratti. Isa dhabamee ture, isa biyya irraa bade, isa wanta biyya rakkisaa tureef Waaqayyo argamsiisuudhaaf bokkaa abboomeera. Gaafa ni gara nama sanaatti mul'isuudhaaf qajeeru namni Waaqayyo mootichi mandara keessaa bahee ture, gara bakkeetti bahee ture, wanta inni barbaadu marga ture horii isaadhaaf. Obodiyaa nama jedhamu wajjin ba'eera. Obodiyaan kun immoo nama Waaqayyoof jiraatudha. Raagota Waaqayyoo baay'ee qallabaa tureera. Bara beelaa sana namoota Waaqayyo baay'ee gargaaraa ture kutaan. Garuu Waaqayyos akeeka qaba waan ta'eedhaaf Eeliyaas akka inni Obodiyaa argu godhe. Obodiyaaf Eeliyaas gaafa wal argan Eeliyaas akkas jedheen Ahaab eessa jira jedhee gaafateen. Ani Eeliyaasin argeera jedheetti dubbadhu jedheen. Amma waa'ee Eeliyaas mul'achuu isaa miti kanan barbaadu. Yeroo Waaqayyo dubbatu wanti hin jirre hin jiraataadha. Yeroo Waaqayyo dubbatu wanta dhibametu deebi'aadha. Har'a gaafa laaltan dachee kanarraa lafa kanarraa wanti dhibamee jiru beeladha waan ta'eedhaaf. Beela keessaayyuu beela nagaati waan ta'eedhaaf. Barichas beela har'as beela. Ilmi namaa nyaata bichaa miti kan beela'u. Fayyaan beela, nagaan beela, jireenyaan beela, boqonnaa hin beela. Namni irribuma harkanillee rafee quufuudhaaf hin beela. Dhalli namaa beelli isaa baay'eedha. Kan beela nama baasu garuu Waaqayyo qofaadha. Waaqayyo gaafa beela nama baasuu barbaadu immoo sagalee isaa dubbisa namaa erga. Kanaaf Waaqayyo raajii kana dhaqeetti mul'adhu jedhee karaa Obodiyaa kana dhaqeetti mul'ate. Itti mul'atee booddee sidha kan saba Waaqayyo rakkisu jedheen Eeliyaasiin. Eeliyaas garuu akkas jedheen miti. Waan tokko bichaa jedheen. Dubbii Waaqayyo dhaga'uu waan didaniif. Dhugaa sagalee Waaqayyootti walii galuu waan didaniidhaaf. Maal ta'ee rakkinni kun hundumtuu dhufee jedhe. Eeliyaas dubbii Waaqayyo dhagaa jedhe malee na dhagaa hin jenne. Dubbii Waaqayyo dhageessan wanti amma ta'aa jiru kun hin ka'aa jedheen. Namni gaafa sagalee Waaqayyo dhaga'u, dubbii Waaqayyo gaafa dhaga'u, wanti nama rakkise, wanti nama irratti ulfaate namarraa ka'uu danda'a. Har'as ergaadhuma ittiin dubbadhu Waaqayyotu mul'adhu jedheen. Toora kanarratti amma wal wajjiniin kan kadhannu hin amanna Waaqayyo waan haaraa godha. Tarii toora waan garaagaraa kanarra yeroo namoonni galan waa lamaaf galuu danda'u. Namoota tokko tokkoof toora kanarra gaafa gallee namni kadhatu ergaan garaagaraa gaafa dubbatamu sakaaniif maal fakkaata? Of agarsiisuu wayii fakkaata. Warra dhugaaf hafuuraan Waaqayyotti dubbataniif garuu, warra Waaqayyotti dubbatuuf garuu nama amanuudhaaf hiikatta, biyyaaf hiikatta, lafaaf hiikatu ta'a. Keessumaa gidduu kanaa wanta Waaqayyo keessa koo kaa'ee jiru kallattiiwwan garaagaraan biyya kana keessa kan jirtan guutummaa irratti keessumaa afaan kana dhagaa kan jirtan kana irratti immoo namoota biraaf hiikuu dandeessu waan ta'eedhaaf namni isa dhaga'uutiin galaaf waan ta'eedhaaf dhugaan dubbii Waaqayyoo. Amma keessumaa qilleensi amma socho'aa jiru kun qilleensi baay'ee namitti nama jeeqamaa jiru waa'ee qilleensa baraati. Qilleensa baraa mul'ataa qala qilleensa dhokataa tokko ka'ee jira. Waa'ee qilleensa dhokataa kana irratti Waaqayyoon kadhachuun barbaada. Qilleensi dhokataan kun maa inni dhukkubni jinamaan agarre. Dhukkuba doktorootatti mul'anne. Dhukkuba manni yaalaa hin dandeenye. Dhukkuba namoota baay'ee rukuchuudhaan mana namoota baay'eetti fiigaa jiru dura Waaqayyo garuu barbaadinani. Wanta ilma namaatti dhufaa jiru. Waaqayyo gaafa sagalee isaa ergu garuu gab namarraa godha. Sagalee Waaqayyo keessaa faarsa 91 gaafa dubbiftan maayidha. Lakkoofsa 3 irraa qabdanii kiyyoo namni sii kaa'uu jedha. Ayichi nama balleessu irraa Waaqayyo si oolchaidha. Inni maasaraa siif hin ta'a jedha. Ati immoo bobaasaa galatti kooluu hin galtaidha. Harki isaa si golboobaidha.
Harki waaqayyo gaafa nama golboobu namni hamaarraa oola. Du'arraa dhukkubarraa oola. Keessumaa akka lakkoofsa biyya Itoophiyaa kanatti yeroon ammaa kun ji'a sadaffaadha. Har'a guyyaa 26ffaadha. Torban darbe keessa waa dubbadheera. Gaafa guyyaa 23 sarratti xiyyeeffachuun barbaadama ergaa waaqni laphee kurra kaa'e. Keessumaa dubartoota, abboota, dargaggoota, shamarroota namoota hundumaa irratti keessumaa kiristaanota dhugaa baratatanidhaaf yeroon ammaa kun yeroo chaalenjii guddaadha. Yeroo namni hundumtuu gara mana galaatti fe'amee deemudha. Seexanni dhukkuba gurguddaa gadhiisuu barbaada jira. Dhukkuba xiqqaa fakkaatee guddaatiin namoota baay'ee xalafuu barbaadedha. Betelee keessumaa horii keessan, ikoonoomii keessan dha'uudhaaf wanti manaa ba'ee jira. Waaqayyo garuu warra akka zakkaa jedha. Yeroo ani mul'adhu nagaan namaan deebi'a jechaa jira. Dhagaa ammas yeroo waaqayyo mul'atu nagaan namaan deebi'a, boqonnaa namaan deebi'a. Amma yeroo kana rakkina garaagaraa keessa kan jirtan, dhukkuba garaagaraa keessa kan jirtan, addumatti iyyuu immoo wanta amma fuuldura keessan ji'a sadaffaadhuma kana dabalatee ji'a arfaffaa dabalatee seexanni dhukkuba garaagaraa qilleensa kanarratti faalee gadhiisee jira. Yoo amantan amma isiniin kadhadha iddoo garaagaraa kan jirtan wanta amma ta'uuf deemaa jiru waaqayyo ergaan laphee kurra kaa'e seexanni dhukkuba dhokata tokko faalee jira qilleensa kanarratti. Iji dooktarii kanneen agarree mana yaala dhooxana kana booda waan tokkotu ta'an da'a. Yeroo dhooxanii ilaalamtan maqaan dhukkuba keessan hin jiru. Maqaan dhukkubichaa garuu waa tokkodha. Seexannitti ilmaan namaa waraanuu barbaadedha. Yoo amante garuu xiyyidiin gadhiisu si waraanuu hin danda'u siitiin. Harki waaqayyo si golbooba. Maatii keen golbooba, ilmaan keen golbooba. Yeroo ammaa kana yeroo itti barattoonni mana barumsaa jiran, barattoonni baay'ee mana barumsaa keessatti akka isaan gaggaban, akka isaan daandii irratti kufan, namni baay'een akka inni baay'ee galuu hin dandeenye dhibee garaagaraan seexanni gadhiisee jira. Yoo amante siin kadhadha. Dhiiga Kiristoos Yesuusiin guutummaa Oromiyaarraa, guutummaa Itoophiyaarraa harki waaqayyo inni jabaaf, inni fayyina kennu nama hundumaa biraan ga'a. Yeroon kun yerootti namni haala jireenyaa isaan odeeffamaa jiru qaala'insa jireenyaan baay'ee rakkataa jirudha. Seexanni immoo sagantaa kan biraa dabalee jira. Sagantaan dabale maa inni namoota baay'ee dhukkubaan rukutee mana tokko keessaa nama 2, nama 3, nama 4, nama 5 mana yaalatti geessee horii nama rukuchuu barbaade jira. Yoo amante garuu balbala keetti har'a waaqayyo adda addummaa tokko godha. Waaqayyo biyya Gibxii keessatti Israa'eliin gargaaruu gaafa barbaade Museetti ergaa tokko dubbate waaqayyo. Hoolaa xobbaallaa qaradhaati balbala keessanitti dhiiga dibadhaa jedhe. Namni balbalicha isaarra dhiiga qabu ergamaan du'aa halkan gaafa dhufu mana isa dhiigni jirutti itti bu'uu hin danda'u jedha. Har'a immoo dhaggeeffadhaa. Dhiigni Kiristoos Iyyasuus inni karaa amantii ati fudhatte, inni karaa amantii ati ofitti dibde, har'a mana kee irratti gaafa dhangala'u, har'a jireenya kee irratti gaafa dhangala'u, hamaa mana namaatti bu'u mana keetti hin bu'u. Kanaaf amanaa waan nan dubbadhu keessaa ijoon dubbii guyyaadha dubbachaa jiru sagalee waaqayyootiin oolamuun akka danda'udha. Sagalee waaqayyo akka waa jijjiirudha. Kanaaf keessumaa dhukkuba amma gidduu kana gadhiifamuuf deemaa jiru. Dursee dubbadheera waan ta'eedhaaf waaqayyo laphee korra kan kaa'e. Dhufee garuu karaa toora kana sin biraan ga'uun keessa koo caalee waan na guuteeffatoo waaqayyoon kadhadhu. Dhagaa dhaggeeffadhaa. Ilmaan keessanitti wanti deemaa jiru. Dargaggoota keessan irratti, maatii keessan irratti harka waaqayyoon hin qabama. Hin kadhanna waaqayyoon. Waaqayyo isa gabaasa guddaa isa waan hundumaa gochuu danda'u kadhanna. Kan amante irraafta. Kan amantee fudhatte maatii kee irratti sirratti hin ta'u. Qooda mana yaalladattu, qooda horiin kee ba'u, qooda umurii malee gabaabbattu harki waaqayyo si golbooba. Sinoo shanni jedhe waaqayyo. Faarsaa Daawit 91:3 irratti. Sinoo sin golboobanni jedhe waaqayyodha. Inni balbala keessanitti dhiiga gaafa dibattan ergamaan du'aan darbanni jedhe wanti gadhiifamee jiru mana keetti hin bu'u. Jireenya keetti hin bu'u. Gaa'ela keetti hin bu'u. Dhala keetti hin bu'u. Sitti hin bu'u. Haadha warraa abbaa warraa keetti hin bu'u. Abidda si golgoogu maqaa Yesuusiin. Abidda si golboogu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Aangoo harka waaqayyoorraa. Ilaa nama amaneef dhugaadha hiikamuun hin ta'a. Kana dhageessee illee jabaatta gaafa qorumsi kun gara kee dhufu. Waaqayyo dubbatee ture kan jettee illee qalbeeffatta. Har'aa qabeessa irraa diigeera. Dhiiga Kiristoos Iyyasuusiin diigeera. Dhiiga Kiristoos Iyyasuusiin diigeera. Dhiiga Kiristoos Iyyasuusiin diigeera. Golgamuun siif haa ta'u. Golgaan waaqayyo si haa golgu. Iddoo kan biyya garaagaraa kan jirtan, lafa garaagaraa kan jirtan, ammallee dhukkubsachaa kan jirtan, qilleensa keessa wantoonni nama lolan maqaa Kiristoos Iyyasuusiin sirratti gooftummaa kan qaban, sirratti mo'icha kan qaban gabsirraa godheera. Jireenya keera namummaa keerraa abiddi ija namaatti mul'an siin garuu si gubaa kan jiru, si waadaa kan jiru, halkan boqonnaa kan si dhowwu, guyyaa aara galfii kan si dhowwu, raftee galagaltee waan garagaraan jeeqamaa kan bultu. Dhiiga Kiristoos Iyyasuusiin waan biraa kan si dubbachiisu, waan biraa kan si xibaarsisu sirraa addaa ba'u. Ergamaan du'aa sirraa addaa ba'u. Dhiiga Kiristoos Iyyasuusiin mana keerraa bara keerraa jireenya keerraa diigeera maqaa Yesuusiin. 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 Barataa mana keessa kan qabdu dhiiga Kiristoosiin baay'ee nagaan siif haa galu. Abbaa warraan kee, haati warraan kee, jireenyi kee, namummaan kee maqaa Kiristoos Iyyasuusiin nagaan baanii haa galan.
nagaan ba'anii haa galan, nagaan ba'anii haa galan. Ammallee yeroo kana ergaa guyyaa har'aa dhaggeeffachaa kan jirtan. Dabaltanis karaawwan garaagaraa sin bira gaafa ga'u. Dhukkubni kun akka diingataa mana keessa yoo gale dhiiga Kiristoos Iyesuusiin battala sagalee kana dhageessu hiikani. Waaqayyo seera kinaarraa seera dhukkubaarra nama kaasa jedhamee barreeffameera. Maqaa Kiristoos Iyesuusiin ka'uunsiif haa ta'u, ka'uunsiif haa ta'u, ka'uunsiif haa ta'u, ka'uunsiif haa ta'u, ka'uunsiif haa ta'u. Araarri Waaqayyo inni jabaan mana kee argatu, jireenya kee argatu. Ooli maqaa Yesuus Kiristoosiin, ooli maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ila amanaan malleessa dhumaa maqaa Kiristoos Iyesuusiin oolaa. Hafuura nama gargaaru, humna nama hiiku. Namni fayyu jira saayitii kana. HIV irraa, kaanserii irraa, dhukkuba kamirraa, kintaarotii irraa, dhangala'uu dhiigaarraa, maqaa Kiristoosiin jaamummaarraa, diiskiirraa, humna dhiiga Yesuusiin hiikamaa yeroo kana. Keessumatti dhukkuba maqaan qabne kan qilleensa kana gidduutti faalamee jiru. Ji'a kana keessa maqaa Kiristoos Yesuusitti bu'uu hin danda'iin. Yoo sitti bu'e sirriitti gooftummaan qabaatiin aangoo dhugaa baatii seexana sirraa diigeera. Waan inni mana keetti lallabaa jiru, waan inni mana keetti dubbachaa jiru, si diiguudhaaf, si balleessuudhaaf, mana yaalatti horii kee fixuudhaaf wanta inni lallabaa jiru jireenya keerraa adda baaseera, adda baaseera, adda baaseera, adda baaseera. Garaatti kan baattu harkatti baadhu, harkatti kan baattu dhiiga Kiristoosiif haa guddatu. Hamaan si gaadu mana keerra jireenya keerraa haa waranamu. Yeroo kanaa kaasee maqaa Kiristoos Iyesuusiin toora yuutuubii kanarraa kan ilaaltan, toora FB kanarraa kan ilaaltan, toorawwan garagaraan karaa kanaa kan darbu kan dhaggeeffattan hiikamaa dhiiga Yesuusiin. Hiikami maqaa Yesuusiin. Ila keessumaa otoo nama tajaajiltanii, otoo nama gargaartanii, otoo inaaffaa qulqullaadhaan mana Waaqayyoo keessaa hojjettanii seexanni mana keessatti duula guddaa ba'ee kan jiru moo'icha argadhaa. Moo'icha argadhaa galgaa'oon, moo'icha argadhaa dhiiga Yesuusiin. Keessumaa gidduun kun gidduu keessanidha. Seexanni waraana guddaa banee kan jiru. Dhugaatti mana Waaqayyoo keessa kan hojjettan. Dhugaatti kan tajaajiltan. Dhugaatti dubbii Waaqayyoof kan jiraattan. Seexanni faallaa keessan ka'ee jira waan ta'eef sin boosisuudhaaf, sin gaddisiisuudhaaf, hamaatti sin galchuudhaaf adda argadhaa dhiiga Kiristoosiin. Adda argadhaa galgaa'oon, adda argadhaa amantoon, adda argadhaa warri Waaqayyoon beektan. Dhiiga Kiristoos Iyesuusiin mana kee irratti ilillee moo'icha nagaa waameera. Yeroo kanaa kaasee labsiin sirratti labsame har'aa qabee diigameera. Dhiiga Kiristoos Iyesuusiin diigameera. Qooda kana galata dhagayi, moo'icha argi, injifadhu, aara galfadhu. Amma amiin jettee kan fudhatte dhiiga Kiristoos Iyesuusiin isa jedhamuun miti waaqarraan dubbiin tokko waan dhufeedhaaf wanti haaraan afaan kee keessaa bayyaa dhaga'ama. Har'aa kaasee bara baraan si hiikeera. Waaqayyo Eeliyaasiin mul'adhu jedhee Eeliyaasiin mul'ate erga mul'atee ka'ee booddee immoo wanti haaraan tokko biyyicha irratti hin ta'e har'aa qabee mana keef, jireenya keef, daa'ima keef nagaa haaraa, boqonnaa haaraa, abjuu haaraa, fayyina haaraa, milkaa'insa haaraa sirratti waameera. Dhiiga Kiristoos Iyesuusiin kadhannan amma kadhachaa oolee fuula Waaqayyootti kanan dubbachaa ture amma fuula keetti baheen jira. Dhiiga Kiristoosiin atis nagaa haaraa argi, ulfina haaraa argi, eebba haaraa argi, dachaa si eebbiseera. Maqaa Yesuusiin aameen. Eebbaaf ta'a. Sinaa eebbisu. Kanatti aansuudhaan jaalala Waaqayyoo fedha Waaqayyoo ta'e yeroon kana booddee yerootti kallattiiwwan garaagaraa sinii kadhannu ta'a. Fuula Waaqayyoo duratti boo'ichaan kadhachaa jirra. Egaa toora miidiyaatti ba'anii kadhachuun dirqama miti. Garuu waan dubbachuu barbaade tokko hin dubbanna. Wanta nama dubbadhe keessa namoonni qalbeeffatanii jiraattan qilleensa ji'a tokko gidduu jirtudhaan kan irratti barbaade dubbachuudhaaf. Qilleensi ji'a kana keessa jirtu hamma dhaqeellee caafii shanaffaa seentutti illee hexannii namoota baay'eetti gubbee dhukkubaa kaasuu barbaadeera. Betelee keessumaa dubartootaaf daa'imoota irratti baay'ee xiyyeeffate jira. Waaqayyoon kadhadhaa warri ergaa kana dhageessan sana irratti raawwatu yoo amantan. Namoota baay'eetti hin argitu garuu ollaa keessanii, naannoo keessanii, kilaasii keessanii doormiyaatti galturraa, iddoo baratturraa, iddoo olturraa nama baay'eetu argite gidduu kana si biraa butama. Yoo haga lubbuutti wareegamuudhaa baatan keessumaa dararama jireenya namarratti fiduudhaaf seexanni xiiqii guddaa manaa ba'ee jira. Warri kan Waaqayyoo garuu nagaatti jiraatu. Kiristoos nagaa keenya caafamee jira waan ta'eef Kiristoos nagaa keenya. Nagaan kun immoo bara baraan si argateera. Kallattiiwwan garaagaraan toora yuutuubii waldaa keenya, toora feesbuukii waldaa keenya, toora telegiraamii, toorawwan garaagaraa irratti hin gadhiifamu waan ta'eef akkasiin deddeebitanii hirmaattan kanatti aansuun illee sabiskiraayib akkasiin gootan biyya keessa biyya alaa kan jirtan addumatti jaalala Waaqayyoo tokko sinan gaafadhaa. Yeroo waan garaagaraa sagantaan lafa kanaa gadhiifamaa jira. Keessumaa ji'a lamaa as humna guddaan hojjechaa jira waan ta'eef namoonni Waaqayyoo mana kanarra kan jiran kallattiiwwan garaagaraan sin biraan ga'aa jiru. Faarfannaan sun ergaa qaba, lallabichi ergaa qaba. Addumatti iyyuu anaa dhufuu guddaan kan eeggattan waa'ee waldaa kiristaanaadhaaf barsiisni adda tokko qopheeffamee jira waan ta'eef toora kanarratti eeggadhaa. Ji'oota kana keessa qaqqaba, milkaa'aa, hafaa jiraadhaa, umurii malee umuriin keenya gabaabbatu. Dhiiga Yesuusiin ameen. Maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naaziritiin eebbaaf ta'a, eebbaaf ta'a, eebbaaf ta'a.